Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii torban kanaaf jenne qabannee dhiyaaneerra jalqaba irratti oduu ijoo. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Origaanitti qophaa'e irratti atileetota kilabichaa hirmaatanii injifannoon deebi'aniif simannaa taasise. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii qindoominaa hojjetameen miseensota shanee irratti tarkaanfiin kan fudhatamee fi kaan immoo to'atamuu poolisiin godinichaa beeksise. Kunneen oduuwwan ijoo guyyaa irraatii amma oduu bal'inaan ani Girmaa Magarsaatiin. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Origaanitti qophaa'e irratti atileetota kilabichaa hirmaatanii injifannoon deebi'aniif simannaa taasise. Ahmed Garaadda. Kilabiin atileetiksii poolisii Oromiyaa bara 1990 hundaa'e. Hundeeffama isaa irraa kaasee hanga ammaatti atileetota hedduu biyyaa gumaachuun addunyaa irrattis atileetota maqaa gaarii qaban horachuu danda'eera. Hirmaannaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Ameerikaa Origaanitti qophaa'e kanaanis atileetonni kilabichaa 5 kan filaman yoo ta'u, meedaaliyaawwan akka biyyaatti argaman 10 keessaa meedaaliyaa warqee maraatooniin atileet Taamiraat Tolaa, gufachiisa meetira 1000 Lammeechaa Girmaa meetii 1 fi walumatti meedaaliyaa 2 biyyaaf argamsiisaniiru. Gootota maqaa biyyaa waamsisan kanaaf qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa bakka qondaaltonni olaanoo fi miseensonni istaafii qajeelchichaa argamanitti simateera. Daariktarri miidiyaa fi kominikeeshinii poolisii Oromiyaa Komaander Haayiluu Fiqaaduu atileetota maqaa biyyaa waamsisan kanaan baga injifattan jedhanii atileetotaa fi maatii atileetotaas galateeffataniiru. Gootota atileetota dhaabbata mana hojii keenyaa uummata Oromoo fi biyya keenya bakka buutanii dorgommii atileetiksii addunyaa bara 2014 biyya Ameerikaa magaalaa Orgaanitti taasifame irratti injifachuun alaabaa biyya keenyaa ol kaastanii mirsistanii fi maqaa biyya keessanii waamsistan atileetotaa fi maatii atileetota keenyaa amma simannaan isiniif taasifamaa jiru. Tanis baga gammaddan baga waliin gammanne jechuun barbaada. Ispoortii cimsuun walitti dhufeenya cimsuudha. Yeroo rakkootti bu'aa atileetotaan argame kun akka qajeelcha muummeetti kan isaan gammachiise ta'uu kan himan immoo Komishinara Jeneraalaa qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaati. Poolisiin Oromiyaa kilabii yoo cimsu nageenya uummataa eega, lubbuu isaa kaffalaa, misooma uummataa deeggaraa, uummanni nageenyaan akka hojii misooma isaa hojjetu dadhabaa hin gargaara. Hojii misoomatis akka milkaa'u godhu. Gaman biraatiin biyyattii keessatti ispoortiin bu'aa dippiloomaasii guddaadha jedhamee yeroo ammaa kana addunyaa irratti beekamtiin kan kennameef yeroo waraana keessa jirru, yeroo rakkoo keessa jirru kilabiin poolisii Oromiyaa akka biyyaatti dorgomee ijoollee qaxaleewwan amma bu'aa har'aa fidan kunis borus bu'aadhaaf kan qophaa'an. Bu'aa bayii hedduu keessa darbuun sadarkaa kanaaf qaqqabne kan jedhan Daariktarri itti aanaan babal'inaa fi misooma ispoortii qajeelcha muummee poolisii Oromiyaa Komaander Maarqos Gannatii fiigicha biyyoota biroo harka ture atileetota keenyaan meedaaliyaan gara biyyaatti dhufe jedhan. Nu hidhachiistanii akkuma nu gaggeessitan nunis warra imaanaa keessan nyaatetuun ta'in milkoofnee mirgaan deebinee galuu keenyaaf waaqayyoodhaan galateeffachaa isininis ulfaadhaa fayyaa argadhaa jechuun barbaada. Maraatooniin meedaaliyaa warqee kan argate atileet Taamiraat Tolaa fi gufachiisa meetira 1000 meedaaliyaa meetii kan argamsiise Lammeechaa Girmaa simannaa isaanii godhamee fi warroottan qaamaanis ta'ee yaadaan isaan deeggaraa turan galateeffataniiru. Warroonni nu faana dhiphattanii nu waliin hoggaa fi nullee akkam akka ta'u miirri isaan hin beekne waan ta'eef galatoomaa kabaja kana waan nu laattaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Ispoortii jechuun kan asirratti osoo hin taane akka biyyaatti akka addunyaatti biyya keenya kan beeksisuu dandeenyu fi biyya keenya eessa jirti Itoophiyaan bakka kam akka jirte kan jedhu ispoortiirraan argisiisuu kan danda'amu. Ashaaraa magariisaa akka biyyaatti eegalame galmaan ga'uuf biqiltuu dhaaban.
Araarsoo Mahammad. Miseensonni fi qondaaltonni istaafii qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa ashaaraa magariisaa akka biyya keenyaatti qabame galmaan gahuuf aanaa Ciroo gaara Shoolaa irratti duulaan biqiltuu dhaabaniiru. Dhaabbii biqiltuu kana irratti daayirektarri qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Koomaandar Kaasaayee Nagaashii fi daayirektarri ittaanaa nageenya naannoo mirkaneessuu godinichaa Koomaandar ittaanaa Taaddasaa Qixxaataa akka jedhanitti qaamoleen nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuun cinaatti ashaaraa magariisaa keessattis gahee isaa gumaachuuf hawaasa waliin biqiltuu dhaabaa jiraachuu himaniiru. Miseensonni dhaabbii biqiltuu kana irratti hirmaatan dubbifne tokko tokko faayidaa biqiltuu hubachuun hamilee guutuun dhaabaa akka jiran dubbataniiru. Fedhii guddaa qabna, gammachuullee guddaa qabna. Maaliif itti gammannee too fedhii qabaannaa nu dhufnee dhaabne biqiltuu kana. Biqiltuu kanas dhaabuu qofa osoo hin taane fuula duras eegumsa barbaachisu gochuu fi kunuunsuun dirqama biyyummaa akka ta'es haasaniiru. Kana malees miseensonni fi qondaaltonni poolisii kun akkuma dhaabbii biqiltuu kana irraa deebi'aniin mooraa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa keessattis biqiltuu kan dhaaban yoo ta'u akka waliigalaatti qaamolee nageenyaa godina Harargee lixaatiin biqiltuun 296 ol kan dhaabame ta'us ibsameera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii qindoominaa hojjetameen miseensota shanee irratti tarkaanfiin kan fudhatamee fi kaan immoo to'atamuu poolisiin godinichaa beeksiseem. Gabaasa Malaakuu Tolaaf Bilisee Bayyana. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ganda yaa Goodaa Warqee iddoo addaa eeddannoo jedhamee waamamutti odeeffannoo qaamolee nageenyaa kennameen sakatta'iinsa taasifameen miseensota shanee irratti tarkaanfiin fudhatamuu fi kanneen immoo to'atamuu isaanii daayirektar itti aanaan waajjira poolisii aanaa Yaayyaa Gullallee saajin olaanaa Mulaatu Jimaa dubbatu. Opereeshinii gabaabaa odeeffannoo hawaasa wajjiniin waldeeggaruudhaan godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ganda yaasaa Goda Warqee iddoo addaa Idinnoo jedhamutti miseensa poolisiitii fi caasa nageenyaa milishaa waliin qindeessinee too ergine irratti farra riphee lolaa dabalatee hojii gaariitu hojjetamee diina shanee hidhatee socho'aatii ture nama 10 to'atameera. Miseensi shanee booji'amee kana irraa meeshaaleen waraanaa gosa garaagaraa 11, soolaarii 3, bilbilaa 10 akkasumas birrii 100,000 ol ta'u harkatti qabamuu saajin olaanaa Mulaatuun ibsaniiru. Meeshaan irraa argame kilaash 3, SKS 4, mintoofi 1, shuguxii 3 fi soolaarii 3 wannoo rasaasa keessa jiru waliin jechaadha. Kana keessatti bilbilawwan gosa garaagaraa 10 to'achuun danda'ameera. Kun kan godhame qindoomina qaamolee nageenyaatii fi hawaasa waliin ta'eedha jechaadha. Kanaaf gara fuula duraalee itti fufa. Birriin maallaqni 168 diinuma kanarraa qabamuu danda'eera jechaadha. Kan uummata keenya kan saamatii turani waliigala maallaqa kanallee ni to'achuun danda'ameera. Aanaa Yaayyaa Gullalleetti yeroo garaagaraatti miseensota shaneef waamicha taasifamaa tureen fudhachuu kan hin dandeenye waan ta'aniif qaamoleen nageenyaa namoota meeshaalee waraanaa seeraan ala hidhatanii bosona keessa socho'an sakatta'iinsa taasiseen qaamota kana irratti tarkaanfiin fudhatamuu itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Masaayii Dabalee dubbataniiru. Qaama kana hin beekama, qaama beekamaadha, maatiin hin beekama. Warra taatittillee karaa adda ta'een gorsa kenninee fi jara kana akka galfatan maatii isaanii kana gara akka fidan gara mootummaatti akka fidan yeroo baay'ee kallattiin kaa'ameefii jira jechuudha. Waamichas gooneefii ture jechuudha. Isaan keessaa warri itti wanni kun keessa galee fi warri galeef garanaatti deebi'uu hin danda'ameera. Yeroo darbee toora nama 4 garanaatti kan dhufe jira, hidhannoon kan galee jira. Warri hin galleefis kanaaf waamicha gooneefii jira jechuudha. Jiraattonni aanaa Yaayyaa Gullallee dubbifne tokko tokko miseensonni shanee kanaan dura miidhaa irraan gahaa turuu ibsuun amma garuu qaamoleen nageenyaa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu isaatiin kan gammadanii fi gara fuulduraattis cimee akka itti fufus dubbataniiru. Mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru kun tarkaanfii hadhaa'aadha. Tarkaanfii diina irratti fudhatee kun akkuma beekamu ammatti harka kennaa jiru jira. Ammatti rukutameetoo to'atameetoo meeshaa waliin qabamanis hin jiru. Kanaafuu mootummaan obsa godhachaatii ture ammatti tarkaanfii fudhachaa jiru kun uummata keenya barsiisuu fi keessattuu warri ammallee harka hin kennine hoo jiraatan gara fuulduraatti hawaasa keenyatti makamanii hojii nagaa akka jiraatan hin barbaadu. Haati teenya abbaan keenya warafamee nibranni warafamee birriin kophaa meeshaan kophaa nibranni nammeeqa wararanii biyyarraa illee buqqa'anii sababa isaaniitiin handeemetu jira. Har'a immoo mootummaan obsa godhatee
lakki jaarsan galaa lakki waadaadhaan galaa araaramaa lakki odoo jedhu obsa godhate dhiibbaa guddaan aanaa yaayyaa gullallee uummata aanaa yaayyaa gullallee kanarra gahaa ture. Har'a immoo tarkaanfiin har'a mootummaan keenya fudhachaa jiru kuni baay'isee hanuummata boruufiif ta'anitti laga ceesisu hanjireenya isaa guddisu hanuummata kana jaaju mootummaa kanas baay'ifneetiin galateeffannaa. Miseensonni shanee to'ataman dubbifne gowwoomfamuun gara hojii kanaatti kan seenan ta'uu himaniiru. Si wayyaa kootu si gubatta mana keessa gubatta maatii keetiitu gubata hin qalamta naan jedhanii naa rarra'anii bilbilaan. An bilbila nuu kennus bilbila keenya immoo nurraa fuudhee kennus ganduma keenya keessa jira jechuudha. Amma gaafa kana ta'u fakkeenya ganduma tokko keessatti mana lama halkan tokkicha gubanii bulan midhaan galee wajjin afoo midhaan galu keessa wanni kun. Ijoollee kaa maatii kiyya gubanii midhaan kiyya gubanii jedhee tanan asis hin dheessine yedduu deemati dhaqee jara kanatti dhaqee makame. Godina Harargee Lixaa aanaa Xullootti sakatta'insa miseensonni poolisii keellaa irratti taasisaniin faddaaltota daa'imman gowwoomsuun karaa seeraan alaan gara biyya alaatti geessaa turan to'achuu poolisiin beeksiseem. Lissaan Umirreessaa gabaasa dabalataa qaba. Akka ajajaa waajjira poolisii aanaa Xulloo saajin olaanaa Taakkalaa Silashii himanitti adoolessa 7 bara 2014 shakkamtoonni daa'imman umuriin isaanii hin geenye karaa seeraan alaa goomsanii otoo fuudhanii deemaa jiranii to'atamuu himaniiru. Ijoollee gara nama 9 ta'an namoonni 2 ofii isaaniitti ijoollee kana ijaaranii akka isaan gara biyya alaatti ba'an godhanii aanaa keenya aanaa Xulloo irratti sakatta'insa keellaa irratti jiruun to'atamuu danda'amanii jiru jechuudha. Faddaaltonni kunneen karaa qaxxaamuraa duroomuuf jecha daa'imman 10 umuriin isaanii waggaa 15 hanga 17 ta'an aanaa gammachiisirraa goomsanii fuudhanii otoo deemaa jiranii sakatta'insa miseensonni poolisii keellaa irratti taasisaniin to'achuus saajin olaanaa Taakkalaan himaniiru. Shakkamtoonni lamaan kun tokko achuma taa'ee kan haala mijeessee ijoollee kana ergoo ta'u tokkommoo ijoollee kana qabee kan gara isaan itti deemanii sanatti geessaa jirudha jechuudha. Yeroo ammaa kanas shakkamtoota irratti galmeen irratti qulqullaa'aa kan jiru ta'us dubbataniiru. Galmeen qulqullaa'ee karaa seeraaf yeroo ammaa kana dhiyaate sadarkaa godinaatti galmichis kan banamu dhimma dubartii fi karaa dhimma dubartii siviiliitiinis haa ta'u karaa poolisiitiin wantichi hordofii guddaarra kan jiruu fi sadarkaa qajeelcha poolisii godinaatti erginee kan jiru ta'uu isaati. Hawaasnis ijoolleen isaanii eessa akka bulanii fi akka oolan hordofuun namoota gocha akkasii raawwatan of keessaa saaxiluu akka qabanis dhaamaniiru. Yeroo wanni akkanaa kun godhamu hammeenya waa'ee kanaa godaansa seeraan alaa bakka adda addaatti namootallee ukkaamsanii hanqa isaan irratti miidhaa geessanii kalee isaanii hanqa irraa fudhatanii kan jiru hawaasaas gama poolisiitiin hawaasni hundi bakka deemetti barsiisuu qaba. Gama biraatiin bulchiinsa magaalaa Ciroottis faddaaltonni daa'imman karaa seeraan alaa goomsanii fuudhanii otoo deemaa jiranii to'atamus saajin olaanaa Kaasahuun Baa'isaa himaniiru. Aanaa godina keenya Arsii Daaroo Labuu kana wal qabatee Abiroo yookiin Galamsoo wal qabatee achirraa imalli isaanii iddoon kun magaalaa guddittii godinaati mannaaraa dhufanii yookiin kellaa irratti kan to'ataman ta'uu isaati yeroo darbesi. Akkasumas kana gaafa to'atu qaamni kun sochiinsaa ijoollee kana walitti qabee bifa dhoksaatiin kan imalaa turanidha ijoollummaan kana wajjin. Kanaaf to'annaaf hordoffiidhaan to'annee seeraaf dhaleessinee galmeen isaanii qulqullaa'ee mana murtiirra jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu keenya sun xumuriin dura al takkaarra deebi'uun ijoo isaanii si yaadachiisa. Qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oriigaanitti qophaa'e irratti atileetota kilabichaa hirmaatanii injifannoon deebi'aniif simannaa taasise. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojii qindoominaa hojjetameen miseensota shanee irratti tarkaanfiin kan fudhatamee fi kaan immoo to'atamu poolisiin godinichaa beeksise. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun poolisii torban kanaaf jenne kanneen turan. Nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee poolisii hafa waliin turtii gaarii.